sababa baasii guyyaa cidhaatiif liqii guyyaa cidhaa fudhataniif of ajjeese seenaa baay'ee tokko garaa nama nyaatuu fi barumsa namaaf laatu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa baga nagaan gara chaanaala kanaa dhuftanii mana kana bara warri taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessanii sheer godhaa laayik yoo gootan immoo viidiyoon kun namoota biraatti akka sheer godhe naafillee daawwatamu isiniifillee barumsa akka ta'uu fi isin fayyada. Mucayyoon kun maqaan ishii Firiyoot jedhamti, dhalattuu magaalaa Finfinneeti. Akkasuma abbaa manaa ishii inni of ajjeese kun dhalataa magaalaa Finfinneeti. Mucayyoon kun jalqabaa maatii naamusa qaburraati kan ishiin dhalattee. Abbaan ishii hojjetaa poolisii fi haati ishii immoo hojjettuu fayyaa yookaan hospitaala keessaa kan hojjettu ture. Daa'imummaa ishii irraa kaastee barumsa ishii barataa akkuma nama tokkoo taphataa umurii daa'imummaa ishii dabarsitee haga kutaa 11tti barumsa ishii barataa turte. Kutaa 11tti yeroo jalqabaatiif hiriyaa dhiiraa yookaan jaalallee baafatte. Haa ta'u malee kutaa 12 akka qoramteen qabxii yuunivarsiitii ishii geessu waan dhufeef yuunivarsiitii Maqaleetti kan isheen ramadamte. Kanumaan barumsaaf gara magaalaa Maqaleetti kan isheen imalte. Magaalaa gara Maqaleetti yeroo imaltu kana booda barumsa koo qofarratti xiyyeeffadha. Yaada fi karoora maatii koo bakka nan gaha jetteeti kan isheen gara Maqalee imalte. Haa ta'u malee yaada nuti yaadnu caalaa kan Rabbi nuuf yaadatu yeroo baay'ee nuuf ta'a. Akkuma achi geesseen waan isheen karoorsitee dhufte utuu hin taane waan biraatu ishee mudate. Jalqaba mana barumsaa sana akka galteen yookaan yuunivarsiitii Maqalee sana akka geesseen kilaasii barbaaddatan kilaasii itti ramadaman utuu barbaaddataa jirtu mucaa dhiiraa maqaan isaa Yohaannis jedhamu inni illee dhalataa Finfinnee kan ta'een wal barti. Jalqaba yeroo wal baran akkuma carraa ta'e kilaasiin isaanii tokko waan ta'eef walii bilbilee wajjin assaayimentii hojii daree garaagaraa waliin hojjenna jechuudhaan kan isaan bilbila wal jijjiiranii wal biraa galanii. Haa ta'u malee lamaan isaaniitu haguma oolaa bulan jaalala keessa galaa yookaan wal jaallachaatti kan isaan deemanii. Guyyaa tokko kilaasii tokko fiildii tokkorra waan barataniif inni ofitti waamee akka ishee jaallatuu fi ishee ajaa'ibsiifatu itti himaa. Ishiin illee akka isa jaallattuu fi isatti himullee akka sodaatte kan isheen isaaf deebistu. Haa ta'u malee jarri lamaanuu wal jaallatanii barnoota isaanii itti fufanii barumsa isaanii barachaatuma utuu jiranii barumsa waggaa tokko xumuranii boqonnaadhaaf gara magaalaa Finfinneetti kan isaan deebi'anii. Yeroo gara magaalaa Finfinneetti deebi'an kana mucaan kun hiriyyaan ishii kana booda sin barbaadu lammaffaan irrattis hin bilbiliin jechuudhaan miira abdii kutannaadhaan kan inni isheerraan adda bahu. Ishiin garuu isa baay'ee waan jaallattuu fi haa ta'u jettee miiruma isaa eeguudhaaf himimmaa ishee harcaasaa kan ishiin irraa adda baate. Guyyaa boqonnaa isaanii xumuranii barumsaa fi gara yuunivarsiitii Maqaleetti deebi'anii imalanii jechuudha. Yennaa imalanitti duraanis baay'ee waan wal jaallataniif jaalala isaanii ho'isaa fi haaressaadha kan isaan dhufanii. Utuma barumsa isaanii baratanii jaalala isaanii dabarfachaa walumaan barumsa eebbifamanii barumsa yuunivarsiitii Maqaleerraa eebbifamanii xumuran jechuudha. Akkuma barumsa isaanii xumuranii gara magaalaa Finfinneetti deebi'anii hojii barbaaddachuu jechuudha. Erga giraajuweetii godhatanii yookaan eebbifamanii booda ishiin hojjettuu baankii taatee qaxaramte. Hojjettuu baankii taatee qaxaramtee booda inni illee waggaa tokkoof lafa taa'ee booda hojjetaa baankii ta'ee inni illee baankii keessa hojjetu qaxarame. Barumsa baay'ee waan danda'uuf iddoo guddaadhaan kan inni qaxarame. Erga qaxaramanii booda egaa hojii mataa keenyaa qabannee jirra maaliif gaa'ela hin dhaabbannu jechuudhaan gara gaa'elaatti kan isaan seenanii. Haa ta'u malee waan isaan hin eegnetu gaa'ela isaanii keessatti isaan mudata. Guyyaa cidhaa yookaan baasii cidhaa qopheeffachuudhaaf maallaqa gahaa waan hin qabneef hiriyoota isaanii akkasuma namoota garaagaraa irraa maallaqa baay'ee liqeeffachuudhaan kan isaanii sargii yookaan immoo cidha isaanii qopheeffatanii. Cidha isaanii irrattis firoonni isaanii hiriyoota akkasuma namoonni garaagaraa irratti hirmaachuudhaan baasii guddaadhaan
qopheeffatanii suura garaagaraa ka'uudhaan waa hundaan baay'ee kan bareedaa ta'e cidha isaanii qopheeffatan jechuudha. Cidha isaanii qopheeffatanii gara gaa'ilaatti seenanii cidhi isaanis darbee bultii ijaarratanii gara mana tokko keessa jiraachuutti kan isaan deeman jechuudha. Gaa'ila keessatti egaa walii wal loluunis waliif dhiisuu waa baay'eetu jira. Namoonni gaa'ila keessa jiran hin beeku. Kanuma keessaa gaa'ila isaanii itti fufanii gaa'ila isaanii akkuma itti fufaa deemaniin jaalalli isaan waliif qaban hir'ataa deemee akkasuma maallaqa dhabuudhaan hamma uffata ofirraa uffatan dhabanitti illee gahanii jechuudha. Birriin liqiin namaa guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni birrii keenya nuuf kennan jechuudhaan isaanirra cikicikii waan dheeressaniif abbaan manaa umarra obsa dhabuudhaan lubbuu isaa dabarsee jechuudha yookaan uffachiisee. Ishiin garuu amma miidiyaa irratti kan ishee yaada kana baatee dubbattee xiinsammuun ishee akka miidhamee fi akka sababa birriitti abbaa manaa ishee dhabdedha. Kan isheen baatee dubbattee birrii kanaaf sababa kan ta'e immoo baasii gaa'ela irratti yookaan cidha irratti baasii garmalee baasuudhaan birrii liqii namoonni yeroo baay'ee irra deddeebi'anii isaan caqacaquu fi birrii isaanii gaafachuudhaan lubbuu isaa akka dabarsee fi gaabbii guddaa keessa galtee xiinsammuu ishee miidhamee imimmaan harcaasaadha kan obboleettiin keenya kun seenaa ishee kana miidiyaa irratti baatee dubbatte. Seenaan obboleettii keenya kanaa namoota baay'eef barumsa guddaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Namoonni baay'ee yeroo sargii isaanii godhatan sanatti sargiidhuma sanarratti waan jireenyi dhaabbatu yookaan sargima sana qofatu isaan fayyada jireenyatti galanii booda waa baay'een akka isaan rakkisuu tilmaamuu dhabuudhaan baasii garaagaraadhaaf saaxilamanii gaa'ilatti erga galanii boodarree wal loluu fi waliigaltee dhabuu wal danda'uu dhabuudhaan kan yeroo baay'ee gaa'illi namoota baay'eellee diiggatu. Kanaaf iyyuu seenaan obboleettii keenya kanaa namoota baay'eef barumsa ta'a jedhee abdii guddaan qaba. Daa'imallee akka qabanidha kan isheen dubbattee daa'ima shamaraa tokko of biraa qabu. Isheenis abbaan manaan ishee erga of ajjeesee daa'ima ishee kana fudhattee gara maatii isheetti deebitee akka jirtuu fi xiinsammuun ishee baay'ee akka miidhamee jirudha kan isheen miidiyaa hawaasaa irratti baatee dubbatte. Egaa seenaan obboleettii keenya har'a isiniif dhiyeesse kanuma fakkaata. Namoota baay'eef barumsa guddaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Namoonni mana kana faana taatan ammallee irra deebi'een isiniin jedhaa subscribe godhaa maatii naaf ta'aa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa biraa amma walitti deebinutti nagaan naaf turaa baay'ee.